Yoo yaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaaddisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatinaa. Oduuwwan har'aa keessaa reeffa haadha koo waliin gammoojjii keessatti na dhiisanii deemani. Mootummaa fi waboon wal komatanii garuu ammas nagaaf kutannoo qabaachuu ibsanii jiru. Battee Urgeessaa wabii birrii 100,000 akka gadhiifamu manni murtii ajajee jira. Erga mariin nagaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture waliigaltee marii xumurame as qaamolee lameen wal kumachuu cimsanii jiru. Mariin marsaa lammataa Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture kun wayita bu'aansaa qaamolee lameen ibsamu qubaa walitti qabuun eegalee jira. Ergasiis mootummaas ta'ee waboon qabxii irratti wallabaan qixaa iftoomina qabuun ibsuu baatanis fedhiif dantaa dhugoomuu hin dandeenye qabatanii dhiyaachuutu maricha danqe jechuun inni tokko isa kaanitti quba qaba. Ibsi fuula feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti gaafa 31/2023 gadhiifame. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu haaldureen qabatee dhiyaate kan qabatamaatti hojiirra ooluu danda'u waan hin taaneef maricha osoo hin milkaa'in hafee jedhe. Waboon ammoo mootummaan yeroo marii taa'amaa turettillee waraana banaa ture jechuudhaan kutannoon dhugaa mootummaa biraa akka hin jirre ibse. Dubbii himaan waboo Odaa Tarbii jimaata galgala 24/2023 barreeffama X yookaan duraan Tiwiitarii kan ture irratti maxxanseen mootummaan holola oofuu cimsee tuufeeraa jedhe. Mootummaan madda rakkoo uummataa fi biyya gidiraa hamaa kanaaf saaxilee gad fageenyaan ilaalee furmaata barbaadu dhiisee irra dibaadhaan hooggantoota qofaaf aangoo kennee haxxummaan milquuf fedha agarsiisuu isaatu marichaa milkii dhabsiisee jedhe obbo Odaa Tarbiin. Mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa mariin furuu fi miidhaan uummataa fi qabeenya irra ga'u akka dhaabbatuuf bakka qaamni sadaffaa argametti carraaqqii guddaa taasisuu kan eeree ibsi mootummaa kun qaamni shanee jedhamu humnaan aangoo mootummaa qabachuuf socho'aa jiru kutannoon araaraaf qabu laafaa ta'uu akka sababa kufaatii marii kanaatti ibse. Dubbii himaan waboo Odaa Tarbii gamasaan mootummaan gonkumaa kutannoo fi cichoomina waboon uummataa fi nagaaf qabuuf bakka kan hin kennee fi qixa sirrii ta'een kan hin hubanne ta'uu ibse. Garuu mootummaan ololaa fi waraanaan nu dadhabsiisuuf duula isaa itti fufuus nutu nagaa fi tasgabbii uummataaf boqonnaa fiduu mirkaneessuuf akkuma yeroo kamuu kutannoo guddaa qabnaa jedhe. Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaas qaama waliin marii eegale kana guddoo komatus garuu kutannoo mootummaan nagaa buusuuf qabu yoomuu hin sharafamuu jedha. Qaamoleen lameen wal komataa fi wal shakkaa akkamiin nagaa banan kana fiduu kan jedhu gaaffii nama hedduuti. Lameenuu haalduree mariif qabatanii dhiyaatan irratti jecha walitti deddeebisaa jiru. Ibsi koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa akkas jedha. Haaldureen mariif qabatee dhiyaate shaneen heera biyya keenyaa birmadummaaf sadarkaa biyyi keenya irra geessee jirtu bu'uura kan hin godhannee fi qabatamaan hojiirra ooluu kan hin dandeenye ta'ee hubatamaa jira. Odaa Tarbii immoo mootummaan yeroo marii deemaa turettillee waraana gaggeessaa ture jechuun haala kana hunda obsanii mariif taa'uun mataansaa kutannoo nagaaf qaban irraa ta'uu ibse. Waggoota 5 darban keessatti akkuma nagaa buusuuf kutannoo agarsiisaa turan ammas nagaa buusuun uummata haara galfachiisuuf balballi isaanii banaa ta'uu mirkaneesse. Harki nageenyaaf diriiree yoomiyyuu kan dachaanii ta'uu kan ibsu mootummaan kutaalee biyyattii bakka hundattuu olaantummaa seeraa fi birmadummaa biyyaa kabachiisuun kan itti fufu ta'a jedhe. Manni murtii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee Qondaallaa Ba'oo Battee Urgeessaa wabii birrii 100,000 ta'uun akka mana hidhaatii gadhiifaman murteesse. Qondaallaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Battee Urgeessaa Guraandhala 26 2024 gaazexeessaa lammii Faransaay waliin to'atamanii ture. Boodara gaazexeessichi bilisa jedhamee gadhiifamuun gara biyya isaatti akka deebi'u godhame. Obbo Batteen ammaan dura bitootessa 2014 mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u, poolisiin guyyaa qorannoo dabalataa waan gaafateef gaafa roobii bitootessa 5/2024 tti beellamamee ture. Dhimma isaanii ilaalaa kan jiru magaalaa Finfinneetti manni murtii kutaa magaalaa Booleeti.
abukaatoo obbo Battee kan ta'an obbo Boonaa Yaazoo poolisiin akkaataa jedheen waan qorate qabatee mana murtiif waan hin dhiyeessiniif mirga wabii itti gaafannee jedhu. Beellama darbe irratti poolisiin qorannoo moobaayilaan wal qabatu dhiyeessaa jechuun yeroo dabalataa kan gaafate. Haa ta'u malee poolisiin bu'aa sanas hin dhiyeessine. Ragaa biroos walitti qabachaa jira jechuun yeroo dabalataa gaafatani. Nuti immoo gama keenya adeemsi qorannoo seera kan hin hordofnee fi adeemsi amma jiru yakka irratti barbaadaa jiraachuu kan agarsiisu waan ta'eef himatamaan kun nama hojii dhaabbataa qaban maatii fi iddoon jireenya isaanii beekamu waan ta'eef yeroo kamuu dhiyaachuu waan danda'aniif mirgi wabii kabajamee fi haa ba'anii jechuun falmine jedhan obbo Boonaan. Manni murtiis yaadota gama lamaanii erga ilaaleen booda obbo Battee Urgeessaa wabii birrii 100,000 akka mana hidhaatii gadhiifaman murteessee jedhan. Hanga ammaatti yeroo 3 mana murtiitti kan dhiyaatan obbo Batteen beellama 3 irrattuu ijoon himannaa isaanii haaraa fi kan jijjiiramuu akka ta'es himan obbo Boonaan. Gaafa jalqaba gaazexeessaa sana waliin qabamee citii biyyaa dabarsee kennuu kan jedhu ture. Gaafa lammataa faannoo fi abaaboo shanii waliin ta'uun kamittiin Finfinnee jeeqana kan jedhutti jijjiirame. Booda immoo dhimma isaanii shanii qofaan wal qabsiisan. Kun adeemsa seeraa miti jedhan. Qondaalonni abaaboo akka Abdii Raggaasaa, Daawit Abdataa, Lamii Beenyaa, Mikaa'el Booran fa'aa erga hidhamanii waggootni darbeera. Yeroo adda addaatti manni murtii bilisaan akka gadhiifaman eeyyus poolisiin gadhiisuu diduun hidhaarraa akka turan abukaattoonni isaanii BBC'tti himanii turan. Gariin isaanii irratti ammayyuu osoo himanni hin banamin waggootaaf hidhamaa jiraachuun himanii jiru. Qondaalonni abaaboo irra caalaan isaanii erga muummee ministeera Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufanii waamichi isaaniif godhameen qabsoo nagaa gaggeessuuf Eertiraa dabalatee biyyoota adda addaarraa gara biyyaatti kanneen deebi'anidha. Mudannoo amma dhaggeeffachuudhaaf jirtan kan lammiilee Sudaan qofaa miti. Lammiileen Itoophiyaa kallattii garaagaraatiin namoota seeraan alaa namoota daddabarsan waliin imalan mudannoo suukanneessaa keessa darbuu himaniiti. Lammiilee Sudaan waraana biyyattii keessatti ka'ee baqachaa turanii gara Masriitti osoo imalanuu looti gara biraa daandiitti isaan mudatee fi tamiin guduunfaa isaanii gaafa rakkoo akka saamaman BBC'tti himan. Saalmaan Qaashee kan jijjiirame shamarree waggaa 25ti. Isheenis reeffa haadha koo waliin gammoojjii keessatti nagatanii deeman jetti. Yoo taatee imala adoolessa darbee maatii ishee waliin taasifteen mudatee yoo yaadattu. Saalmaan haadha ishee kan waggaa 65 fi firoota ishee 4 gara biraa waliin konkolaataa daddabarstootaa gubbaatti fe'amanii ilaamaa turan yoo balaan isaan mudatetti. Balaa sanaanis haati ishee konkolaataa irraa kufan. Balaan sun qaqqabuun duras erga sa'aatii 8 fi imalanii booda ribaaf halkan dhaabbatanii ture. Konkolaachisaan akkasuu ta'uuf itti himaa turre jetti Saalmaan. Haa ta'u malee isaan dhaga'uu diduu ariitiin waan osoo fiiguu balaan mudatee mataan haadha ishee rukutamuun jalaa du'an. Haa ta'u malee konkolaachisaan balaa sanaa booda reeffa haadha ishee maatii kaaniif meeshaa qabatan waliin fe'uu akka didee ammallee bu'aa dubbatti. Saalmaan waraanni biyyattii keessatti geggeeffamu gara magaalaa isheen keessa jiraattu laga abbaan gama Omdurmaanitti dhiyaachaa ture. Maatii waliin baqachuuf murteessan. Isheenis maatii ishee gara magaalaa kaabaatti argamu Gaangaabaa bakka dallaalonni keessa socho'anitti dabarsti. Bakkichi sababii namoonni karaa sana baqataniif maqaa masoo buufata xiyyaaraa Gaabaa jedhamuun waamama. Waraanni aangoo garee waraanaa biyyattii fi garee humnoota addaa Sudaan jidduutti eebila keessa eegale. Waraanichis uummanni miliyoona 10 ol mana isaatii kan buqqaase yoo ta'u, kanneen 450 ta'an Masriitti baqachuutu tilmaamama. Saalmaa dubartii abbaa manaa irraa du'ee fi haadha ijoollee 2 kan taate ollaa isaaniitti yeroo hunda dhukaasa qawwee akka dhaga'an dubbatti. Lubbuun keenya balaarra waan tureef achi gadhiisuu qabna turre jetti. Sababii karaa seeraatiin Masrii seenuuf viizaa argachuun rakkisaa ta'eef haadha ishee waliin hin ka'in duras ijoolleen ishee karaa namoota daddabarsaniitiin daangaa qaxxaamuran firoota kaan waliin haala mijeessee turte. Dubartoonnii fi ijoolleen viizaa malee Masrii seenuu danda'u ture. Garuu sababii waraanichaatiin amma dhorkan haaraan dhufe. Namoonni seeraan ala nama daddabarsanis yeroo baay'ee dhiirota naannichatti hojii warqee qotuu irratti hirmaatan waan ta'aniif daandii
daangaa gammoojjii rakkisaa kiiloomeetira 200,000 waan beekaniif konkolaataa fe'umsaa argachuu ni danda'u. Isaanis daangaa ceesisuuf nama tokkotti $300 kaffaltee maallaqichis wayita gammoojjii keessatti gatanii bira darbanii hin deebifamneef. Isheenis reeffaa